السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا فيا جرتني دعوة في هردفتو تكين نجيس نجرة فيا كم how to live stream video on your gallery Facebook or YouTube يجورا أكاد فيديو يرو دوران دبرتي ترتي أمان تنهاري فيديو ليفي دبرسنا يوتيوب راتيس فيسبوك راتيس أكامتي دبرسو دندنيا حالة سنين الروا فيديو سنتين كبر داي سنين jechuudha. Akkamitti akkatti liiv stream viidiyoo takka liivii dabarsanne Facebook irratti yookaanuu jechuudha. Viidiyoo sana YouTube irrattis dabarsinee waamota osoo viidiyoo sana gadi hin buusin viidiyoo machirra jirtu sana achumarraa fuun achumarratti liivii dabarsu yookaan viidiyoo liivii dabaraa yoo takka liivii dabarsuudhaaf haala sanii itti isin barsiisa. Kottaan wajjin daawwadhaa isiniin jedha. Jalqaba irratti pilaastoora keessan erga seentan boodarra Pilaastoora keessan erga seentan boodarratti asirratti jechuudha irratti barreessitan jechuudha. Maal jettanii barreessitanii go live stream go live stream eega barreessitan boodarra saarchi gootan jechuudhaan boodarra immoo go stream jedhanii bareedaan isaa jechuudha. Go stream kan barbaadan as keessa filachuu ni dandeessu jechuudha. Kan haala kanaan as keessa jira kan barbaadan as keessa filachuu ni barbaadan garuu an kaniin filadhu ammaan tana isaa kana jechuudha. Isaa kana ergan filadhee boodarra ani amma gabbuusan jedha isin garuu gabbuusuu isin feesa isin gabbuufattuu qabdanii jechuudha. Isa kana meeqatti fayyadamaa jira mee walumaa nama miiliyoona takka jechuudha kan gabbuusee fayyadamaa jiru. Inni kaan immoo stream liiviisii kun immoo miiliyoona 10 jechuudha. Akkasuma wal caala jechuudha. Kan miiliyoona meeqatti 10 caala dabalatanii jira. Liiv streamiin kun jechuudha kan miiliyoona meeqa caala jira. Hundinuu akkatti fayyadaman qaba. Garuu immoo ani amma isa salphaa ta'een isin barsiisachuu kan isin hin dhibne oppeen goone eega oppeen goone boodarra haala kanaan dhufte garuu isin immoo ani ammaan tana asitti iimeela galchan jira. Isin iimeela kanatti galchuus isin ni beeksa garuu immoo san caalaa wanti isin godhuu qabdan asirra ni dhuftanii jechuudha. Akkaawuntii liiv stream kanarra feesbuuk irra dhuftanii jechuudha. Irratti gisee dhuftan kun haala kanaan feesbuukii barbaadde yuutuubii barbaadde irratti ni dhoowwattaa jechuudha. Amma feesbuuk irratti haa dabarsu jechuudha. Facebook irratti dabarsaa ammaan tana haala kanaan gisee inni nuuf fide mobile number or email jedha. Amma asirratti iimeela kiyya ittiin galchaa jechuudha. San boodarra eegan itti galchee boodarra haala kanaanii itti eeganaa galee boodarra eega itti galchitan boodarra inni nu isiniif fida haala kanaan keessan itti galchuun dirqama ta'a. An amma itti wal bagalaa itti galchee isinii deebisu. Haala kanaan erga itti galchine boodarra loogiinii dhooyina. Egaa loogiin dhooyine boodarra anama fisuun akka giseen akkana hin seenne naatu godhe two factor authentication required kan jiru kana jechuudha. Isa kan dirqama godhuun qaba. Amma isa seenatiin fiduu qaba. Koodii isaa tana isa kan isin hin barbaachisu. Eega jechuun erga itti neene booda akkanatti nuuf fida immoo garuu nuti maal goona asiin duubatti irraa deebineeti jechuudha. Inni kun maallaqa isinii kaffala gatii barbaadillee isinii kaffala jechuudha. Asirratti immoo jala kana dhufna jechuudha. As gisee dhoofne haamummi kana gisee dhoofne san boodarra as seennaa jechuudha. Otomaatik liif kana seennaa jechuudha. Eega seennee boodarra maal goona asirratti kunoo asirratti bakkuma gartan kana asirratti gadi dhoowinaa jechuudha. Amma asirratti wanni isin godhuu qabduun gubbaa kanarratti jechuudha. Liinkii jechuudha viidiyoo takka tan yuutuub irra jirtu fakkeenyaaf amma yuutuub haa seennu erga yuutuub seennee boodarra liinkii viidiyoo takka fakkeenyaaf viidiyoo barbaannee jechuudha liivii dabarsuudhaaf maal liivii dabarsuu barbaanna ammas jala seennee jechuudha waan barbaanne dabarsuudhaaf. Viidiyoon gosa barbaannetti jirti jechuudha viidiyoo isin barbaaddani an amma isin garsiisuudhaaf jecha viidiyoo tamiin dabarfadha. An ammaan tana jechuudha sheeticha salaataa jiru kan ammaan tana sheeticha ni beektu sheeticha kana kan amma imaama masjidaati kan dheengadda adurreen irratti ol baatee dhungattee jechuudha salaatatti jiru. Immoo giseen sujuudaaf inni gajjabu jechuudha akkasumatti irraa giseen gajjachuu deemu giseen nyaateef xullu biraatti irraa lafatti buute isa kan amma bakka sheerii tana dhuftaniiti bakka sheerii tana xuyixanii kooppilinki asitti isinii baasa kooppilinki kana xuyixanii
San booda ammoo eessatti deebitanii bootaa reefu sanitti deebitanii jechuudha. Goostireemii seentanii goostireemii kana seentanii immoo akkanatti bakka tana jechuudha. Bakka tana xiqqoo qaqqabdanii teessanii jechuudha. Akka qaqqabdanii teessanii san booda irra peestii isinii fida. Peestii sanarra dha'uu qabdanii jechuudha. Erga isinii fide peestii gubbaarratti ni agartan jedhee yaada isa gamanaa xarafaa kana peestii kana tuqxan. San booda eessa tuqxan? Add tuqxan adii kana. Erga tuqxanii booda hoo san booda egaa tuqxanii booda maal isinii fida? Kunoo haala kanaan barreeffama sanis hojii isinii fida jechuudha. San booda maal gootanii as gad dhuftan neekistii jalaa kana dhuftan. Neekistii jalaa kana dhuftan neekistii gootan. Egaa neekistii gootan booda irra waan tuqxan sirraa. San booda irra neekistii immoo jalaa kanatti aanu. San booda irra add neekistootiin kana tuqxaniitu booda irra adii kana keessa tuqxan booda irra asitti eessatti akka dabarsituu fi liivii eessatti akka dabarsitu isin immoo feesbuuk keessatti maqaa sarartii fida. San booda gad deebitee jechuudha. Haala kanaan asirratti waa barreessa jechuudha. Barreeffama subhaanallah itti ammaan fakkeenya barbaade san booda asitti waan gurguddoo barreessuu barbaaddu jechuudha. Asirratti waan feetee barreessita jechuudha. Waan dura jechuudha. Akkasuma jechuudha eega barreessee booda irra argisiise gochi immoo asirratti neekistii jalaa kana tuqxu jechuudha. San booda irra inni asirratti waa si gaafata. View add yoo feete jechuudha. Yoo feete immoo maallaqa itti kafaluudhaaf garuu ati maal godhuu qabda? View add goota. Erga viidiyoo kanaa beeksisan ilaaltee fixee booda irra X gubbaa kana tuqxaa jechuudha. San booda irra haala kanaan gizee eegaluu asirratti waa si agarsiisa barreeffama kana jijjiiraa jechuudha. Pirookasiin jechuun barbaadutti jira jechuudha gadhiisuudhaaf. Okkee ati ni obsitee eeyidaa jechuudha. Eegaa kun ammaan tana viidiyoon keenya asirratti kun reefuun tana barbaadutti jira amma garuu istiriimiing ta'ee jira jechuudha. Dabiraatti jira jechuudha. Amma eessa deemna ammaan tana feesbuuk seenee ilaallaa jechuudha. Okkee feesbuuka haa seennu sarchi goona. Feesbuuka reefu san maqaan urjii. Okkee. Okkee. Kunoo liivii dabiraa jira jechuudha asirratti. Kunoo. Haala kanaan liiviin dabiraa jira jechuudha. Okkee waan barnoota isinii ta'u barnoota kanaan walitti jechaana hanga seettuu nagaatti nu tura.